Obboleessa kiyyaa obboleetti tiyyaa biyya sii fageessee jireenyi addunyaa waa takka yaadini rabbitu si jira furmaanni hundinuu harka rabbi jira rabbi kee qabadhu abshir lammi tiyyaa rakkoon biyya ormaa hedduudha ulfaata obsumaan dabarsaa irra hedduun isaa nyaatee gaaraan qabu beelawee rakkatee kaddamaa jedhanii maqaa itti godhu kana hunda obsee mataa gaqqabatu of jijjiiruuf jecha bimimmaan lolaasaa akkasumatti obsee biyyasaa yaadata akkasumatti obsee biyyasaa yaadata akkuma isaanii innis biyya qaba rakkoo keessa ba'uuf mataa gaqqabata cinqamuus rakkatu obsumaan dabarsa beela'uus dhibamuu maaltu isaa birmata kana hunda obsee akkasitti jiraata yaa rabbii nuuf fidi ati furmaata simatu jabaadha yaa mootii kaaliqa nuti gargaarii yaa abbaa rahmata obsaan dabarsuudha jireenya addunyaa obsaan dabarsuudha jireenya addunyaa.